rafatu garako sini rafatu garako sini rafatu mi garako sini rafatu garako sini rafatu garako sini rafatu mi garako sini rafatu garako sini rafatu garako sini rafatu garako sini rafatu waaqayyo immoo nagaadhoo in sodaatiin hin duutu jedhe abboota firdii 23 irraa oduu gammachiisaa jiraattota godina Arsii magaalaa Itayyaaf naannoo isheetti argamtan maraaf mudde 5 hanga 7 bara 2016 kruuseedii hafuuraa guddaa waldaa humna amantii addunyaalessaa fi waldaa leenca Yihudaa Rehoboot Bishooftuu waliin ta'uudhaan qophaa'ee waan jiruuf sagantaa kana irratti namni waaqayyo biyya keenyaaf dibee kaase ergamaa Darajjee Bashaa ergaasii qaba ulaagaan gaafa yaada dabalataa asteerachi keessa dorgommii qabachuufi nyaata ji'a tokko mana mootii teessanii nyaattu hin ilaalamtu asteeriif godhaa jira waaqayyo gidduu kan akkasumas ergaa rifachiisaa yaada dabalataa waa'ee keepeessi Saharaa tuba Raajii Abbaay ni tajaajilu waaqayyo gaafa dhufu jireenya keetti geeddarama humni waaqayyo ganama kana si argateera akkasumas faarfannaadhaan faarfattuu Jeerii achi fuudhamami hin dubbifamaa nama gatamaa waaqayyo wamaa faarfataa Gammee Goftaa koosi wajjin michoome guyyaa gaariin argee Olaan kaloo kee keessa deedu akkanoo manaa ta'u taalisme sinnaa fidee guyyaa galataa sinnaa fidee sagalee waaqayyoo humnaan ni lallabamaa dhukkubsattootaaf ni kadhatamaa akkasumas lubbuu haaraadhaaf waamichi ni taasifama kanaafuu kruuseedii mudde 5 hanga 7 bara 2016 istaadiyeemii magaalaa Itayyaatti qophaa'e kana irratti affeeramtaniittu mudde 5 hamma 7tti sagantaa guddaa kruuseedii istaadiyeemii Itayyaatti godina Arsii aanaa Hexusaa istaadiyeemii Itayyaatti qophaa'e irratti hundumti keessanuu affeeramtaniirtu Sataa fidaa koota kan cabee fayya addunyaa keenya irratti hiikamni ta'a waan ta'eef konferensii gurguddaadha ታህሳስ 5 እስከ 7 ታላቅ መንፈሳዊ ኮንግሬስ ስላለ እና በዛ ላይ ተገኝታችሁ ብዙዎቻችሁ መዳን ስለሚሆንላችሁ ሐዋርያ ደረጀ በሻም ስለሚገኙ በእነኚህ የእግዚአብሔር ሰው እንድትጠቀሙና ክሩሴዲ መጋላ ኢታያ ስቴዲየም ኢታያ ተረቲ ቆጳይ ረቲ አከኑ ፍርማተን አከኑ ወሊ ዋቀዮ ዋቀፈተን ጀቹዳፊ ናኖን ሀገ ቦቆጂ ሀገ ሮቤ ሀገ ሲንደከና ሀገ ዴራ ከንገው ድረስ ነምቻ ጨጨባ ተኤ ከኒ ዲበማ ገረገራ ተኤ ከኒ ሞ ጃይ ነገር ከጉራኒ ጉሪሳ ዱዳ ተኤ ሁንዱ ፊዳ ኮተቶ waaqayyo dinqiif ta'amraati waan hojjetuuf nagaan waaqayyo bakka jiraattan hundumaatti isiniif haa ta'u ana obboleessa keessan ergamaa Darajjee Bashaati waldaa leenca Yihudaa magaalaa Bishooftuuti oduu gaarii qabadheen fuula keessan dura dhiyaadhe sagalee waaqayyo iddoo tokko dubbiseen waan ani isin beessu qabaa jechuudha abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 23 waaqayyo immoo nagaadhaan sodaatiin hin duutu jedheedha konferensii guddaa yookaan kruusidii guddaa magaalaa Asallaa Itayyaatti jechuudha sagantaa guddaa qopheessinee jirra sagantaan kun waldaa leenca Yihudaa Rehoboot magaalaa Bishooftuu fi waldaa humnaa amantii waliin ta'uudhaan sagantaa guddaan qophaa'ee jira sagantaa kana irratti naannoo sana akkabaabii sana kan jiraattanii naannoo Gondeerraa magaalaa Gondeerraa Awaash Malkaarraa Dheeraarraa akkasuma Asallaarraa irratti hirmaadhaati sagantaa kana harka Waaqaa ni mul'ata dhukkubsataan ni kadhatama fayyinni gurguddaan ni ta'a maal kana qofaree namoonni waaqayyoo faarfannaadhaan akkasuma faarfattuu Yerusaalem yookaan Jeeriin akkasuma faarfataa gammachiis akkasuma raajii Abbaayillee irratti argama sagantaan kun sagantaa ajaa'ibaati mudde 5 hanga 7 jechuudha sagantaa kana irratti haala mijeeffadhaati argama gooftaan isin haa eebbisu